Unit 1 Further on set gadi fageenyaan waa'ee seet irratti jechuudha. Unit 1 kutaa 9 akasaa further on set waa'ee seetii yookaan tuuta irratti gadi fageenyaan what does mean set means dura immoo learning outcomes mana warreen unity kana keessaa ba'an kana laallaa kana sirrii laaluu qabdan akkam jaa. At the end of this unity, you will be able to dash Kanafa explain fact about sets, describe sets in different way. Karaa adda addaatiin seetii ibsu, dhugaa seetiidhaa ibsu, waa'ee tuutaatu ni maal akka ta'e beekuu qabdan gayyoowwan. Egaa yuunitii tana fitte booda kana beekuun dirqamaa jechuu barattootaaf. Tokkoon isaanii akkasumatti define operation on set akkasumatti illee ibsa operation eenyurratti set irratti waa'ee set irratti jechuudha. Operation kennuun akkuma beekamu qoyyoota afran kennuun kana fakkeenyaaf amma iddoo hir'isuu baay'isuu kennuun kun jechuudha. Yeroo jarree afran qoyyoota afran jennaani maatisii bakka dhoote yookaan addaan bahee tokko walitti deebisan jechuudha. Isaanis suphaan maatisii operation wareernuun kun eenyufaa iddoo baay'isuu yeroo hir'isuu kennuun kun akkuma fakkeenyaaf operaasyoona beekanii operaasyoona godhuu jechuun dhoosanii hodhuudhaan yaalii baaqsanii yaaluudha. Akkuma san maatisii yookaan herreega jechuudha. Operaashinoonni afran san jechuudha. Qoyyoota afran kennuu san maatisii bakka itti dho'e walitti suphaa walitti wanni godhaa tolchaa yaa'an jechuudha. Akkuma san ammoo seet irratti operaashinii qaban innis akkam fa'a qabaa operation intersection fa'a akkasumatti illee union fa'a yuuta fakkaatu jechuudha. Intersection tokkoon kan laallu ta'a garuu akkasumatti illee cita akkasumatti illee proper subset waan jiru tokkoon operation isaati jechuudha. Operation seet irratti waan akkasii jira jechuudha. Akkuma maatisii kaan irratti jechuudha. Aljibra irratti iddoo hir'isuu baay'isuun yeroo hin jirtu operation seetiinis qofa qabaa jechuudha. Okay, demonstration agarsiiftan maal agarsiisa? Set of operation using Venn diagram. Diagramii fayyadamtee akkamitti operation akka hojjetu jechuudha. Seet irratti ni agarsiiftan jaa. Apply rule and describe the sets theory for practical situation. Waan hojiidhaan yookaan yaaliidhaan mul'atu irratti kan agarsiiftan ta'a. Okay, akkasumatti illee apply ni goota principle theory haala jiruu fi jireenya irratti apply gootan jechuudha. Waan seetiin nu fayyadu jiruu fi jiruu keenya keessatti haala jiruu keenya keessatti seetiin maal nu fayyada kajiru. Akkasuma main concepts bu'uura yaada waa'ee seetii kana kun akkuma agartan topic yookaan section 1.1 jalatti description of the concept sets. Description of concept yaada ni ibsatanii. Notation of sets topic 1.2 keessatti 1.3 keessatti operation on set baratanii amma 1.4 application of operation on set irratti waan haala jiruu fi jireenya keenya keessatti waan operationiin seet irratti qabdu san kan jiruu fi jireenya keenya keessatti ittiin agarsiifnu ta'a. Key terms summary jira sammoota review exercise kan jira. Tokkoon kan laallu ta'a. Be patient introduction seensa waa'ee maaliiti ingilisa bini keessa barattee jirta. You have learned basic definition and operation involving sets. Seetii fayyadamatee bu'uura isaa barattanii jirtan kutaa 7 keessatti. The concept of set serves as yaanni seetidha. Wanni nu fayyadu maali? Fundamental part of the present day mathematics. Bu'uura kutaa har'aan tana jechuudha. Guyyaa har'aa jechuun haala amma jiru kana keessatti present day kana keessatti mathematical keessatti nu fayyada jechuudha. Today this concept is being used in almost every branch. Yaanni kun jechuudha. Yaanni seetii kun har'a yeroo ammaa tana haalaan fayyadamaa jira. In almost every akka inumaatu akka guutuu jechuudha. Hanga guutuun jechuun danda'amu takkatti hojjechaa jira jechuudha. Branches of mathematics. Damee mathematics keessatti jechuudha. We use sets to define the concept of relation
in the function. Akkasumatti illee seetii ni fayyadamna. Maal godhuudha? Define concept yaadata relation fi function irratti adda baasuudhaaf yookaan adda ibsuudhaaf yookaan ifa taasisuudhaaf. Eenyu relation in the function kana relation in the function kan tokkoon barannu ta'a. Qotaa unitiilee afaan keessatti ni jiran fakkaate. Jiraachuu baatus toopikii isaan what is relation what is function kajoo qabaddeetiin dhufa fuuldura. Don't worry, rakkatina. You will be got it will sirriitti hubattanii wanta akka waan nama rakkisu hin qabu. Okay. In this unit here, you will discuss some further definition, operation, application involving it. Waseetii hammatee jechuudha. Waa'ee seetii irratti jechuudha. Haala gadi fageenyaan operation isaa hiikaa isaa akkasumatti illee hojii application hoggannu akkuma fakkeenyaaf bilbila keenya irratti application jira. Application kana jechuun maal itti fayyadama waan tokko maaliin bifa practicalitiin bifa actionitiin itti fayyadamnu jechuudha. Akkasuma description of concept set kan jedhu 1.1 irra jira. Akkasumatti activity tana ilaallume maal jedha define sets in your own words jechoota keetiin ibsi. Setiin maal akka ta'e. Set jechuun waa walitti qabama waan tokkooti. Set is a collection of something but that is well defined taate jechuudha. Well defined ogaa jennu shakkii takka malee waan ana biratti yoo dhugaa taate si biratti soba taate osoo hin ta'in si biratti dhugaa taate ana biratti soba taate osoo hin ta'in namoota hundatti jechuudha. Well defined taate ifa gala ta'e shakkii takka malee waan walitti qabama akkasiisanii maal jennaani seet jechuu dandeenya. Malee walitti qabama akkanuma waa hundaatiin seet jechuu hin dandeenyu. Well defined sirriitti kan ibsame. Shakkii takka hin qabne jechuudha. Nama hunda biratti dhugaa ka ta'e yoo soba ta'es soba ka ta'e namni hundinuu jechuudha. Qabeeku sanii maal jennaan seet jennaan. Okay, which of the following are well defined set and which are not? Justify your answer. Gaabii ta'e dhugoomse. Answerii ta'e deebisaa ta'e dhugoomse. Maal irratti kamtutu well defined kamtutu sirriitti ibsame. Kamtutu hin ibsamine kajoo. Fakkeenyaaf amma eeramaa jaa collection of student in your class. It is well defined. Walitti qabamni barattoota kutaa keetii maali seetidha. Well defined namni hundinuu itti walii gala. Kutaa kee keessa jechuudha walitti qabama barattoota kutaa keetii. Akka collection of beautiful girls in your class. Is it well defined or not? Not well defined because beautiful girls that is you're beautiful but not I am. Akka anatti osoo hin ta'in akka keetitti beautiful ta'uu dandeessi bareeduu dandeessi. Akka anatti yoo bareeda akka keetitti si bareeduu dhabuu dandeessi jechuudha dubartiin kutaa keessatti sun. Saniifuu well defined miti jechuudha. Nama hundaafuu bifa tokkoon hin ilaalamtu jechuudha. Kasi biratti bareeduudha ana bira fokkattuu dandeessi. Kana biratti fokkattuudha yookaan bareeduudha nama biratti bareedduu ta'uu dandeessi yookaan fokkachuu ta'uu dandeessi jechuudha. Nama hundaafuu ifa galaa miti shakkii qabdi. Sababa kanaaf maali kun this question is not will be said because it is doesn't define well. Ijoolletti hin ibsamne nama hundaafuu ifa galaa miti jechuudha. Collection of all colors in rainbow. Rainbow yookaan rain jechuudha rooba jechuudha. Bow jechuun ammoo akkanatti dabuu fi nama akkana gaafa jettee fakkeenyaaf amma kabajaa agarsiisuudhaaf fakkeenyaaf amma isteejii gaafa ol ba'an akkana jaaniitiin kabajaa isaanii agarsiisan jechuudha. Namoota isteejii keessatti yookaan audience kennee yaamnu isaaniif kabajaa agarsiisuudhaaf bow gayyan akkana garaa qabatanii laphee tana qabatanii akkana gajjaan gaafatu. Bow jechuun akkasii rainbow gaafa jettan rainbowiin ammoo maali walirratti jechuudha. Sabbata gaalooti. Sabbata gaaloo yoo kalaaltanii jiraatan ta'e jallaadha. Yookaan akkanatti dabee jira malee diriiraa miti. Akkana jallata yoo kalaaltanii jiraatan ta'e yoo laallee sila laaluu dandeessan yeroo sabbanni gaaloo mul'atu laaluu dandeessan yoo laalanis qalamoota isaanii san walitti yoo qabuun san wanni seetiin taa'ee wanni isaa hunda jechuudha. Seetiin ta'uun maaliif yoo ta'an silaa kanutti mul'atu amma inni rainbowiin san qalamoota hedduu qaba. Sababa kanaaf well defined miti. Well defined ka ta'e sabini torba. Silaa amma the collection of 7 colors in rainbow silaa jee bakka oolii tana jechuudha silaa ni danda'ama ture. But amma immoo hin danda'amu. Not set because inni kun ool jee oolu kan jennu nama hundaafuu ifaa miti onni haa hundaatan.
garuu kana hundaaf clearly ifa ta'e maali torban sanii jechuudha kanarra yookaan qalamoota torban sanii jechuudha. Indigo, green, yellow, orange kennuun kana jechuudha. Isaan sanii malee kana kun amma seetii miti well define miti nama hundaaf ifa galaa miti. Torban sana ammoo ifa gala nama hundattuu ni mul'ata jechuudha. Akka isanii see jenna garuu kun ammoo not set because it is torba waan yoo all waan ta'eef silaa torba ta'e bakka olii tana jechuudha. Bakka olii tana silaa torba buusanii will be set seetiin taa'e because well define waan ta'eef ijoollatti ifa waan ta'eef. This is not well defined. Therefore, this question doesn't say a set. Okay. A collection of constant of English alphabet. Lakkoofsa consonantii ta'e jechuudha. Consonant of English alphabet kennuun kana ni danda'ama kun. Warreen dubbifamaa ta'e Ingiliffaa keessatti dubbifamaa kennuun warra dubbachiiftuu hin ta'in jechuudha. Gaafa wali qabnu seetii ta'uu ni danda'a because they are well defined. Ijoollatti ifataan nama hundaafuu ifaa jechuu beekamaadha waan shakkii qabu miti. Okay, collection of hard working teachers in school. Barsiisota jabaatanii hojjetan. Maali jabaatanii hojjechuu? Fakkeenyaaf amma jabaatanii hojjetan ogaan this is not well defined. I think this question doesn't well defined. Isn't well defined miti saniifuu not set. Hard working yoga jabaatee hojjetu kaayetu nama biratti shakkii qaba because wanni jabaatee hojjechuu isaa maali murteessina? Maali mallattoo safartuun isaa jira? I think this question doesn't well define jechuudha. Well define miti. Ijoollatti hin ibsamne saniifuu not set. Okay. A set is a collection of well defined objects or elements. As I said, as I told you before, akuman tana sittime isanitti muuf yaalaa ture jechuudha. Seetii jechuun collectionii well defined objectii ta'e yookaan elementii miseensa well defined ta'e shakkii takka hin qabne nama biratti illee nama fedhe illee akkasiisanii seetii jenna malee akkanumatti waan hunda walii qabne seetii jechuun hin dandeenyu jechuudha. Nama hundaafuu ifa galaqatee jechuudha shakkii takka malee namni hundinuu itti amanuu danda'u jechuudha. When we say that a set is well defined, setting kun ibsame haalaan ibsame gaafa jennu maal jechuu keenya jaa we mean that maal jechuu keenya jaa given an object we are able to determine whether object in the set or not. Given nu kan namte objectii nu kan namte san jechuudha yookaan uumama nu kan namte san maali define well define kennu kana gaafa well define mi kanneen adda baafnu irraa kan ga'in objectiin san seetii mi yookaan seetii denne adda baasuu dandeenya malee akkanumatti seetii yookaan seetii mi enne adda baasuu dandeenya maaliif jechuudha dura isintu well define mo or not well define kajoo adda baasuu qabna. Not tana bareeffadhu yaa kitaabni keessanii not tana bareeffadhu. Roman number 1. Sets are usually denoted by capital letter A, B, C, X, Y, Z, etc. Itti fufaa kun qubee set jechuun kan inni bakka bu'uun A, B, C qubee guddaadhaan bakka bu'a set jechuun. Fakkeenyaaf amma mana tokko keessa barattoota jiru mana kennu san emmiin san qubee guddaadhaan bakka bu'u qabdi. Keessa jiru ammoo elementiin san jechuun barattoonni qubee xiqqaan bakka bu'u qaba jechuudha. Gaachuu hubattanii kana jechuudha. Fakkeenyaaf amma haadhaa fi abbaa yoo fudhanne isaan gurguddoodha ilmaan isaanii jechuudha. Ilmaan isaanii isaan irratti xixiqqoo. Kanaafuu haadhaa fi abbaan qubee guddaadha. Ilmaan ammoo xixiqqaadhaan bakka bu'u. Sababa akkasitti fogaa jaha fudhadhaa akka confuse isin hin goone. Okay, Roman number 2 majaa elements of no ilmoolee jechuudha akka elementii yookaan miseensa isaanii san of a set are represented by small letter like A, B, C, D, X, Y, Z, etc. Itti fufanii qubee xiqqaadhaan bakka buusuu qabna. Elementii isaanii isa keessa jechuudha keessa ni hubattanii. Okay.
if A is elements of a set A, yoo inni kun elementii a set A ta'e, we say that nuti maal jenna, we A belongs to A nai, small A kun belongs to qabeenya isa kanaati. Yoo maal A kun isa keessatti argame, saniifuu A kun qabeenya A kanaati, A guddaa kanaati. A xiqqaan kun qabeenya A guddaa kanaati. The Greek symbol epsilon qayyattu qubee tana jechuudha. Epsilon jennee yaamna, Greek symbolidha. Epsilon jennee yaamna. Is used to denote the phrase kana bakka buute jechuudha. Belongs to qayyattu kana bakka buute insan takka wanni fakkaatu kun epsilon ta'een tun maal bakka buuti, belongs to qabeenya bakka buuti. Inni kun isa qabeenya isa saniiti qayyattu ibsiti. No akkuma agartan thus therefore, thus jechuun therefore is jechuu dandeessa. Thus therefore, so jechuu dandeessa bakka tana thus tana. Therefore saniifuu we write A element yookaan belongs to tennu kana bakka buute inni akkuma agartan asirratti belongs to inni no bakka tana qubee bakka tana buufnee jechuudha. Epsilon epsilon A jennee small a epsilon capital A qubee guddoo jechuudha. If B is not belongs to or elements of a set yoo ta'e, not belongs to A yoo ta'e takka immoo not elements of a set A yoo ta'e, we write B is epsilon not jennee barreessina. Epsilon not gisee irra gadhooftan amma epsilon barreessanii irra gadhooftan not jechuudha. And read B doesn't belongs to A jechuudha jechuudha gaayamtan irra gadhooftan laal tana barreessanii epsilonii tana irra barreessitanii san booda irra gadhooftan not jechuudha. Not belongs to that set jechuudha. Ogaa akkasii fakkeenya kan laallu ta'a. Okay, example 1. The set of students in your club is a well-defined set, no? Akkuma activity keessatti deebisuuf yaalaa turre, not well defined jechuudha. Warreen kutaa keessa barattoonni walitti qabamni barattoota kutaa keessan keessa well definedha. Since yoom jedha elements of set are clearly known jedhate elementiin isaanii jechuudha barattoonni waan bifa ifa galatee waan beekamanii jechuudha. Sababa maalirraa kan ka'e sababa since sababa kayyurra kayyoo bakka buutii bakka tanatti since jechuun yoomirraa maalirraa ka'e sababa maalirraa sababa elements of set are clearly defined waan taate elementiin set san keessa jirtu tuuta san keessa jirtu bifa ifa ta'een ifa galateen waan ibsamteef. Okay, example 2. The collection of handsome boys in your school. Kutaa keessan keessa mana barumsaa keessan keessa boys jechuudha dhiirota babbareedu kun amma ifaa miti kanaa bareedudha nama biraati bareedu dhabuu danda'a. Kanama biraati bareedudha anaa bareedaa dhabuu danda'a. Sababa kanarraa kan ka'e this set is doesn't well defined. Kanaafuu set jennee yaamuu hin dandeenyu jechuudha. This is not well defined set because it is difficult to list members of a set. Isa kana tarreessuudhaaf haalaan ulfaataadha. Saniifuu not set jechuudha. Doesn't well defined. Okay, consider A as a set of voles. Voles jechuun dubbachiiftuu jechuudha. Dubbachiiftuu Ingiliffaa keessatti jechuudha. Alfaabeetii keessatti. Then O is element of akkanaa. Elements of isa kana. Inis akkasumatti jechuudha. Inis elementii maali? I element yeah, but B is not O A I jettanii gooftanii. Akkasuma Inis maali jechuudha? Dubbachiiftuudha jechuudha. But B nammoo consonantidha. Saniifuu not element jettanii asirra gadhooftan jechuudha. Not element of A. Isiniif galame. Kana fakkaata exercise yeroo dhufu kan laallu ta'a. Waan obsaan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Nagaan tura. Guyyaa gaarii qabaadha.